kabajamtoota daawwattoota kanneen YouTube chaanaalii Bulloo Kiyyaa jalatti argamtan akka mooltan isiniin jenna. Oduu amma nu ga'e qabna. Oduun keenya guyyaa irraa galgala kanarraa jalqabee Hamzaa Booranaa mana hidhaa galee jechuudhaan Haydar Abdii bilisummaa hunda hiikaa jechuun oduu ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'ee jira. Egaa erga inni akkas jedhee namoonni baay'eenis dhuguma waan hidhame seenii Hamzaa Booranaa hidhameera jechuun gaabbii isaanii ibsachaa turuun ni beekama. Akkuma argitan Hamzaa Booranaa hunda dabalatee hiikaa jechuun kan jalqabe Haydar Abdii bilisummaati. Erga Haydar dubbiin kun sirrii miti jechuun namoonni baay'eenis qeeqaa turaniim. Dubbii kana sirreessis jedhanii kanneen itti duulanis baay'eedha. Isumatti dabaluudhaan ogeessi cimaa fi rogeessa miidiyaa akkasumas immoo sooshaal miidiyaa kan ta'e Leelisaa Indiris dubbiin kun soba jechuudhaan itti fufanii dubbii kana akka dhugaan ta'e mirkaneessan. Egaa sanitti aansuudhaan Haydaritti aansee ammoo Arfaat Abubakar dubbiin kun kijibaa Hamzaa Booranaa mana hidhaa hin galle jechuudhaan kan jalqabe. Arfaat namoonni laayikii fi sheerii barbaadaaf dubbii kana oliif gad oofaa jirtan dubbii kana dhaabaa jechuudhaanis Arfaat yaada isaa ibsatee kute. Ergasii booda koomintii namoonni baay'ee ergaa turre argaas ilaalaa jirru. Egaa dubbii kana kan dhale Haydarii jechuun namoonni baay'een Haydarii irratti gama koomintiitiin akkasuma gama sooshaal miidiyaatiinis Haydarii irratti duulaa turaniif. Haydariis ammoo sanitti fufee ani hin jenne akkasumas immoo ani quban qabu jedhee koomintii jalatti namoota baay'eedhaaf egaa hunda isaanii barachuu qabnaa hubachuu fi akkasumas immoo maalirraa akka jiran adda baasuu qabnaa jechuudhaan kan ergaa isaa dabarfachaa ture. Namoonni baay'een irratti duuluudhaan koomintii san dabalatee akkasumas immoo maxxansa san akka kaasuus taasisaniiru. Isumatti aansuudhaan namni cimaa fi jaalatamaa kan ta'e yeroo mara lammiilee isaa bira dhaabbachuudhaan kan beekamu dhugaa dubbachuudhaaf nama dinqisiisaa addaa kan ta'e kan Jawaar Mohammad waliinis jireenya kana akkasuma Jawaarii fi Hamzaa waliin mana hidhaa kan ture namni jabaatee gumaa qeerroos itti fufanii. Gumaa qeerroonis poostii isaa keessatti dhuguma dubbachuudhaaf akkuma Arfaat jedhe Hamzaa Booranaa fayyaa qabaa mana hidhaas hin jiru mana isaa jira namoonni laayikiif sheerii barbaada dubbii kijibaa asiif achi ooftan dubbiin kun sobaa nurraa dhaabaa jechuudhaan itti fufaniim. Egaa kanatti dabalees namoonni baay'een koomintii jalatti deebanii ammaas irra deebuudhaan namni dubbii kana kaasee dhaalee dubbii kana bakka hin jirre fuudhee fide Haydar Abdii bilisummaati jechuun gaazexeessaa Abdii bilisummaa irratti namoonni baay'eenis qeeqaa jabaa dabarsaa turaniim. Namoonni baay'ee wal jalaa qabuudhaan akkas erga godhanii booda inninis maxxansa duraas kaasee maxxansa lammaffaatiin dhufe. Turtii sa'aatii 3 booda kan deebi'ee dhufe namni Haydar Abdii bilisummaa gaazexeessaa ta'e kuni FB'n koo sa'aatii tokko oliif hatameera Hamzaa Booranaas fayyaa qabaa mana hidhaas hin jiru jechuudhaan maxxansa isaa maxxanse. Wanti baay'ee si ajaa'ibsiisuuf si gaddisiisu garuu namoonni baay'een koomintii isaa jalatti dhufuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sobduudha baay'ee hattuudha jedhanii duula guddaas gaggeessanii kaanni kolfuu kaanni taphatu. Dhugaa dubbachuudhaaf Hamzaa Booranaas hidhaa hin jiru mana isaa jiraachuus ragaa kan ba'e kanuma jalqabe Haydar Abdii bilisummaatiif irra deebi'ee ammas innummaan gama koomintiitiin dhufee nama keenya hunda quba qabaachuu qabna adda baafachuu qabnaas kan jedhe isumam dhiifama osoo gaafachuu qabu garuu dhiifama dhiisee dubbii san gama hin taanetti jijjiiree akka akkaawuntiin isaa guutumatti haaktee fi akkaawuntiin isaa hatamettis kan ragaa bahes isumam wanta jiru hunda qabannee kan deebinu ta'a ammasittis